Oromo barumsa Oromo taumsa Jirtuu daawwattoota OBN nagaan koo lafa jirtanitti isin agawachaa har'a keessummaan biraa qabaa. Keessummaan koo yeroo lammaffaa fi asirratti argamteetti OBN irratti ammas maqaan ishee Taliilee jedhamti. Taliileen baay'een keessan beektu yeroo baay'ee miidiyaa irratti afaan sadiin Oromiffaa, Amaariffaa fi Ingiliffaanii ayyoota Kenya ayyoo Oromos ta'uusi kan warra biyya alaasii interview qooti. Har'a gaan OBN irratti argamtee jirti. Taliilee yeroo kee fudhattee OBN irratti argamtee gaaffii qabu deebisuuf sababa dhuftee fi galatoomi jedhaa bakka nagaa dhufte. Baay'ee guddaa si galateeffadha lalistu yeroo kana naa kennuu keetii fi akkas jettee keessummaa keessaniin ture ammas dabaltanii na afeeruu keessanii fi baay'ee galata guddaa qabdu. Egaa Taliilee akkuma beektu biyya keenyatti waan baay'ee ta'utti jira. Waan jennee waan dhiisnu baay'ee ulfaataadha. Waan biyya keenya keessa ta'utti jiru. Keessumaa gaaffiinsiif qabu biyya Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa gaafurmantiitii fi Tigraay riijinii irratti loliisa jira. Loliisi kun isa jalqabaa natti fakkaatu anaanii loliisi kun kan Oromiyaa irraa itti fufeedha. Haa ta'uyyuu malee loliisa kana dura maaliif dhaabbatamu irra jira? Maaliif oppose loliisi biyya Tigraayti ta'utti jiru? Kan dura namni keenya dhaabbachuu irra jira. Loliisa kana keessaa immoo namni keenya maal harkata jettee yaaddati? Gaaffii baay'ee gaarii na gaafatte galatoomii gaaffii keetii fi egaa ati gaaffii kanas na gaafatte akkanaa galaa jiru Oromoodhaa fi lolli kun maali kan jedhudha. Egaa kana deebisuudhaa fi lola kana keessatti eenyufaatu keessatti hirmaate isa jedhu deebisuun nurra jira. Egaa akka beekamu lolli kun lola Abiyyiiti. Abiyyi duwwaa Abiyyiin immoo maqaa law and order lola iyyuu hin jenne law and order jedheeti kan inni jalqabe. Kana keessattis immoo Isaayyaas immoo keessa jira. Isaayyaas immoo lammaffaadha. Isaayyaasiidhaaf immoo akka beekamu TPLF wajjin waggaa baay'eedhaa fi qurshoo ol irraa qabu. Kanaaf revenge deebisuudhaaf jedhee kan inni keessa hirmaateedha. Sadaffaa immoo kana keessa kan jiru warra Amhaaraadha. Isaan immoo afaan Amaariffaadhaan akka jedhamu ristas malash lafa isaanii deebisna jedhanii ka Walqaayit Raayyaa waan akkasii kana deebisna jedhanii kan isaan keessatti hirmaatanidha. So egaa kana keessatti gaaffiin Oromoo eessatti deebi'aa isa jedhu of gaafachuu qabna jechuudha. Sadanuu isaanii waan isaanitti hirmatanii goolii isaanii lafa kaawwataniiru. Kana keessatti garuu waa'ee Oromoo kan dubbates hin jiru. Kanaaf tokkoffaa kan Oromoon lola koo miti kan ittiin jedhu inni tokkoffaa kana jedheen yaada. Inni ittaanu immoo maaliif opposii goona yoo jettee na gaafatte akka uummata Oromootti uummati Oromoo biyya sana keessaa the largest jedhamudha. Uummata guddaadha. Kanaaf egaa akka beekamu yeroo teenyee ilaallu Minilik isa nurratti godhe amma yoonaa seenaadhaanii hin dubbatama. Isaanis uummata Amaaraas Minilikii akka goota isaaniitti godhanii fudhatu. Kanaaf cubbuun Minilikii isaanirraa hin kaane jechuudha miti. Cubbuu kana Oromoon ofirraa haquutu irra jira ammumaa kaasee. Lolli kun lola koo miti jedhee ijoollee ammaan ijoollee lama qabaa. Ijoolleen koo kuni generation isa dhufuu fi yoo ta'es ofirraa akka isaan kaasaniin barbaadan.
Kanaafini baay'ee cimsee opposii godha. Fakkeenyaaf yoo fudhannee warri Naazii Germany keessatti yeroo Hitlerii cubbuu guddaa godhanii namoota baay'ee ajjeesanii warra Israa'elii garuu biyya sana keessatti muuziyeemiinis jira kan ijaarame biyya kanattis gara Washington DC'ttis warra waan hojjetame yeroo Holocaustii waan hojjetame ifatti ijaarame jira taa'eera. Kanaan kan ka'e reconciliationii godhaniiru. Biyya keenyatti garuu yeroo deebinee dhufnu waa'ee minilikii even though kun lolli kun waa'ee minilikii itoo hin taaneyyuu cubbuun minilikii garuu nun amma yoonaa nu dhukkuba waan ta'aa jiru miti like annolee haasofnee akkamtiin abboolii keenya akka isaan harma isaanii irraa kutanii yeroo haasofnu nama haqa keenya namni fudhatu gara isaanii hin jiru. Kanaaf reconcile matakkaa gochuu hin dandeenyu. Amma immoo yeroo teknooloojiin itti guddateedha waan itti recordii itti godhamu waan baay'eetu jira. Kana keessatti Oromoon lolli koo lola kana miti. Lola isaa miti kun Oromoon akka lola isaa akka hin taane immoo baay'ee waan nama gaddisiisu nama sodaachisu ba'aa jira amma nama reepii godhamaa jiru ummata Tigraay gara 60,000 gara Sudaanitti deeme horrifying stories kanan achi dhufaa jiru amma yeroo wanti ni ta'aa jiru. Kanaafi akka nama tokkootti akka Oromoo nama tokkootti an cubbuu kana keessaa ba'uun barbaada. Ummati koos akka kana keessaa harka isaa keessaa baasuun barbaada. Kanaaf cimsee opposii godha. Sadaffaa immoo is not justice. Waan ta'aa jiru namoota tokko tokko justice jedhanii fudhachuu hin danda'u. Garuu waan ta'aa jiru it requires another justice. Kanaafin Oromooni akka ilaalu shokootti akka keessaa ba'uu amana jedheen jedha. Okay. Mee amma gaanii warri TPLF waggaa 27 jennaa gaafa biyya bushaa turanii Oromoon waan meeqa keessa ture Oromoo ajjeesaniiru hidhaniiru Oromoon baay'ee sacrifice ta'eera bara isaan biyya gaggeessaa turan. Warri TPLF mee asirratti gaanii warri TPLF kun nama argii biyya isaaniitti galanii ammoo liidaroota isaanii ajjeefamaniiru. Warri kaan immoo ammoonaa loluutti jiru jedhu isaa hin beeknu. So waan kana ajjeefamuu isaanii biyyi isaanii akkas baduusaa kana gaafa Oromoon argu Oromoon amma akka itti ilaaluutti jiru. Lolisi kuni lolisa Oromooti jechuun irra haasoftee turte garuu akkati moor haasoftu kan hin barbaadu Oromoon haqa isaa barbaada. Haqa isaa kuni akkeesti deebi'utti jiraa fi dhuguma Oromootiif wanti amma ta'utti jiru kuni Oromoon justice argateera jettee in amantaati waan warra TPLF irratti ta'utti jiru kanarratti. Tokkoffaa ani Abiyyiin justice naa kenna jedhee hin amanu. Maaliifi lolli amma jiru akka sila dubbattee lola Oromiyaa irratti jalqabee moderni godhanii Tigraayitti kan deemanidha. Oromiyaa keessaa waan baay'eetu ta'aa jira. Ta'eeras immoo sammuu keenyaa ol kan ta'ee waanuma jennu iyyuu wallaalleerra gaaf tokko dubbachuun iyyuu nama qaaneessa. Gaddina guyyaa guyyaatti gaddina warra especially warra diaspora jiru nama achi like effectii su godha achitti yeroo isaan bo'anii nuunis asitti hin boonye isaanii wajjin. Kanaaf lolli biyyatti ta'aa jiru Tigraayitti ta'aa jiru lola extend modern Eertiraa gargaaramanii UAE gargaaramanii amma immoo akkuma dhageenyu immoo warra Sumaalee gara 3,000 fudhatanii loltoota Sumaalee fudhatanii nama 180 duwwaatu hafee jedhama. Kana hundaa fudhatanii kan Sudaanis gaafatatanii garuu warra Sudaanis didanii kana hundaa fudhatee kan dhaqee lolameedha. Lolli kun jechuudha. TPLF lolan immoo kan naan jettee ani dhugaa dubbachuudhaaf TPLF
warri Oromoo yakkan hundi isaanii TPLF duwwaa sun ta'in OPDOs yoo ta'e akka inni dhufanii firdiitti dhiyaatanii baay'ee hawwii kooti. Kan Oromoo yakkee TPLF duwwaa miti. I think isarratti maybe Oromoon bira geenyeerra amma. You know, OPDOnis akka nu lolaa ture bira geenyeerra. Warra TPLF of course isaanis keessa jiru. Garuu isaan irratti immoo maaliif dhaabnare? You know, justice isa jiru. Amma yeroo justice ilaalu yeroo waggaa 3 dura yeroo dhufe yeroo jijjiirame kun dhufe Oromoon kan inni jedhee okay ammaa fi justice isa jedhu sana dhiisuun nurraan turre dogoggora jedheen amana garuu dhiisnee garuu at least Abiy akka inni nu gara dimokiraasiitti deebii keenya isaa deebisu miti bakka garuu gara dimokiraasiitti akka inni nu dabarsu jedhee Oromoon kan inni kana waan kabaja kana Abiyyiidhaa fi tiim lammaatti kan inni kenne. Tu yeroos akka amma revenge barbaadate yeroos waan isa dhowwus tokko hin turre Oromoon garuu Oromoon akkasitiin hin yaadu miti Oromoon kan inni barbaade okay ammaa fi biyyattii kana gara gaariitti geggeessuudhaa fi anaaf justice jechuuni haqa jechuuni deebii ijoolleen isaanitti du'an ijoolleen qeerroo gara 5,000 yookiin biyyattii sana keessa waggaa 150 gaaffii Oromoon qabu kan yoo deebi'ee anaaf justiceedha jedhee kan akka ilaalcha kootti Oromoon kan fudhate. Garuu amma waan inni ta'aa jiru kan biraadha warra TPLF leadership barbaanna jedhanii fakkeenyaaf Sibahat Naggaa nama waggaa 90 qabanii TV'ttis agarsiisaniiru. Kun amma jaarsi sun qabamee hin qabamne Oromoof deebii maalii deebisa? Deebisu Oromoon kan inni itti du'aa ture abbaa biyyummaadha afaan keenyaan dubbanna biyya keenyatti hin deebisu kanas amma yoonaas warra PPY isaa dubbachaa hin jiran waa'ee gaaffii Oromoo dubbachaa hin jiran yoo ilaalte immoo namoota 3 qabatanii Siyyum Masfin tokko namicha maqaa Asmallash natti fakkaata Jasaa Jaamaa tokkos jira isa faa qabanii ajjeesanii picture isaa naannessaniiru. Akka sala jettee kun fitihidha jechuun justiceedha kun Oromoodhaaf jedhanii like media social media irratti Oromoon diskasii godhuu nan arga. Garuu anaan kan nagarafaa jiru dhaqee nama kan biraa agarafu kan jedhu amantii akkasii Oromoon waan qabu natti hin fakkaatu. Anaan kan nagarafaa jiru anumatti dhaabee anummoo fi kooti justice fudhataa jechuudha. Garuu nafxanyaan si'a baay'ee akkasitti yaada. Naan nagarafaa kan jiru nama kan biraas dhaqee naaf agarafuu jedhee hin yaada nafxanyaan. Garuu Oromoon akkasitiin hin yaadu. Oromoon yaaddisaa gadaa siistamiidha, dimokiraasiidha. Kanaaf isaan immoo amma isaan ajjeesamuun isaanii miidiyaa irratti footoo isaanii agarteettan natti fakkaata. Miidiyaan Oromoo akka fakkeenyaaf akka OMNs ta'ee akka kan biraa kuni hojii qeerrooti jedhanii qeerroo gaaffisaa deebi'ee tun ta'in hojii qeerrooti. Kunoo Siyyum fa'aa akkasitiin justiceedha jedhanii dhiyeessaniiru. Kana namni hundaa dhaqee ilaaluu hin danda'a. OMN irratti. Garuu akkas yeroo jedhamu garuu dhuguma qeerroon kana gaafate ammoo isaanoo hindu'an yoo jenne warra immoo mana hidhaa keessa jiran warra du'aa jiran Oromooti. Isaanis immoo qeerrootu gaaffii qeerrootu deebisa gaaffii qeerrooti isaanis Oromoodha isaanis immoo baddalamaa jiru sigalee waan isin jechaa jiru. Innaa miidiyoolooti keenya yeroo isaan akkas jedhanii dubbatanii baay'ee nama gaddisiisa. Garuu effektiin isaa immoo baay'ee guddaadha beektaa. Maaliif tokkoffaa Oromoon lolli kuni lola kootii jedhee
fudhachuu hin danda'amu because akkan lolamaa jiru it's for justice jedhee Oromoon amma kana goowwama jedhee miti garuu that is the like akkuma ETV faanaan dubbatutti yeroo Oromoo like meediyaan guddaa tokko yeroo akkasiin dubbatu the same thing the same wording the only difference is maybe jaalmaroo background qabu ta'a but the same wording the same thing yeroo isaan white akkuma taayyeen faa jedhaniitti isaanis yeroo isaan dubbatanii propaganda PPO wajjin deemanii nama gaddisiisa because one of the tool kan itti abiyyi kuffisuu dandeessu propagandaadha amma warra Tigraay isaan lolaa jiru miti isaanii wajjin bukkee yoo dhaabbanne propagandaadhaan abiyyi kuffisuu hin danda'amu garuu miidiyaan yeroo akkas dubbatu propaganda masaanii wajjin deemna warri Sumaaleellee eessa jiru ijoolleen koo jedhanii hiriira nagaa ba'aniiru parliamentii isaanii gaafataniiru fidaa ijoollee keenya kuma sadii dhabne eessa nuun saawwaatti ergine like saawwaa kan isaan naqanii deebi'anii Sumaaleetti deebi'uudhaaf ture garuu fuudhanii Tigraayitti deemanii hin du'anii kanaaf fidaa ijoollee keenya jedhanii yaadega Sumaaleetu gaafataa jechuudha Oromoon akka hin gaafannee godha kana yeroo waan akkasii dhaga'anu Oromoon yoomi ijoolleen koo meerreessa jiran jedhee maaf akka hin gaafanne iyyuu hin godha achirraa immoo Oromooti immoo I hope I mean I'm saying this with a lot of humility jechuun Oromoon gowwaadha jechuudha propaganda kanarraan kan ka'e nun fit justice keenya argachaa jirra jedhanii ijoolleen qeerroon keenyas lola kana keessas galuu hin danda'u we never know kanaafi of eeggannaa baay'ee godhamuutu irra jira inni kan biraa akkatti sila jettee justice yeroo jedhamu karaa wangeelaas anama kiristaanaa karaa wangeelaas namoota tokko kan fudhatanis jiru fakkeenyaaf namoota tokko lolli kunii kan keenya lolli waaqaa kan jedhamu jiru lolli kun waaqatu mysterious way waaqayyootu hojjechaa jira kan jedhanis jiru innis as keessattis maqaa waaqayyoo dubbachuun baay'ee ulfaataadhaanaaf an akka teoloojiyaan miti garuu akka nama waaqa amanuutti natti ulfaata maaliif Oromoon waggaa sadii kana duwwaa waggaa 150 dhiisne waggaa 3 kana duwwaa yoo ilaalle amma kun dhuguma lola waaqayyooti yoo ta'e Oromoon immoo kan amma kana safarii godhu immoo maal godhe Oromoon maybe abboolii kootu waa godhe you know like gaaffii akkasii gaaffii namaaf ta'a gaaffii natti ta'anaaf si galee kanaaf kunis anaaf lola waaqayyoo miti kunis waaqayyooni abiyyiin anaaf his devil maaliif waan amma Wallaggaa irrattis ta'ee beennaa waan Gujii irrattis ta'ees beennaa guutummaa Oromiyaa keessattis waan ta'ee beennaa akkasuma immoo Tigraay keessatti immoo waan ta'aa jiru garaa nama dhukkubsa waaqayyooni anaa fi akka nama tokkotti deevilii wajjin he doesn't associate waaqayyoon he is a justice God kuni immoo anaaf akka nama tokkotti he is not justice so Oromoon kan of gaafachuun kan irra jiru what do I want resulting sa maalin barbaada like if TPLF in yoonni mo'e like what happened akkan social media ilaaluttis akkan namoota tokkotti haasa'aa jirutti warra TPLF right now not TPLF jechuun barbaada warra Tigraay warra Tigraay right now gara gaaffii independence kan jedhu irratti hojjechaa jiru they're working so hard on that like you know mee isarratti si gaafachuun barbaada amma fakkeenyaaf namooti Tigraay keessa jiranii gara Sudaanitti baqachuu turu lolisaa jira jedhamee akka kanas immoo dubartooti isaanii reetii ta'utti jiru miidiyaan gurguddaan biyya lafaan dhumaa riipoortii gochuutti jira beelaan immoo jiru mee asirratti anaafuu gaaffii kamnatu ta'u dhuguma sabi kun hundumtuu rakkinni kun hundumtuu irra ga'ee
saba Itoophiyaa wajjin itti dhufanii jiraatu jettee yaadda? Ani yaadu isaanis immoo hin dubbatu. Kana booddee aktivistoota isaanii of follow gootee aktivistoota an mataan koo personally beeku kanaan dura waa'ee Itoophiyaatti negotiating godhan. Amma yoonaa isaan mataan isaanii Itoophiyaa mataa isaa kanayyuu isaan waan uumanitti fakkaata by the way. Warra tagaaruu kanaaf miti. Itoophiyaa mataa kanaa karaa giddibii kana yoo ilaalte baay'ee astawaasoo baay'ee goone jedhanii pride baay'ee qabu. You know, waggaa 27 yeroo isaan hindee ekonomii kana guddisneerra maaloodha jedhu. Hojiin hojjetamee jira. Balleessaanis immoo balleessaa guddaanis jira dimokiraasiin hin turre. Amma isaan like betrayal like Itoophiyaan waan isaan kaaddee itti fakkaachaa jira miti. Kanaafi takka generationii ammaa akkan ilaalutti Itoophiyaa sammuu isaanii keessaa ba'eera. Sammuu isaanii keessaa ba'eera. Aktivistoota tokko itti ilaalte aktivistoota isaanii beekama. Kaleessa immoo har'a yeroo hin dubbisu warra lola kana supportii godhanii Itoophiyaa weedha ta'anii hin dubbisaanii to the extent haadha manaaf abbaa manaa yoo qabdu ta'en lola kana supportii yoo qaban hiikaanii jedhanii dubbachaa jiru. So this is how far they go. I think Itoophiyaa irra isa jiru social fabricin suni citeera. Completely citeera isaan. So independencyidhaaf fightii gochaa jiru. Ani yeroon isa yaadu garuu I have hope. Dhugaa dubbachuudhaaf. Independencyidhaaf fightii gochuu isaanii anaaf baay'ee hoppii natti fidaa Oromoodhaaf this is a good chance. This is the time that we have to work with them. Maaliifi an akka Taliileetti Oromiyaa biyya Oromiyaa independence Itoophiyaan tas Oromoodhaaf gaaffii Oromoo hin deebisti jedhee san amanuu abdii kutadheera. Takka hin deebistu. So isaanis independence isaaniitiif hojjetu yoo ta'e nunis independence isaaniitiif independence keenyaaf hojjennu yoo ta'e we have to build that strategic alliance somehow miti. Shaabiyaadhaa fi Amaharaan diinoota beektaa. Diina lamaan isaanii waliin jaallatan. Akka carraatti ta'e warra Eertiraanoota tokko warra Isaayyaasii against Isaayyaasii wajjin intini isaan TV isaanii irrattis dhiyaadheera. Haasaas nan haasaa gaaf tokkonnaa. Bakka beeku akka warri Amaaraan kunii dhumarratti akka isaan asab wadabeenoo minaamin jedhanii akka isaan dhufanii dhumarratti akka isaan olloolanii isaanuu galeeraaf diinoota. But what did they do? They created Isaayyaasiif Shaabiyaaf Abiy. They created a strategic alliance. Maaliif diina tokko qabaa jedhanii loluudhaaf jedhanii they created a strategic alliance. Anis hawwiin koo Oromoon biyya jiranis diaspora yoo ta'e at least warra Tigray kana. It's not about TPLF. Maqaa OLF-dhaani Oromoon shanee jedhametti maxxansamee meeqatu du'ee meeqatu mana hidhaa jira. It's not about OLF. It's about Kaayyoo. Garuu ammasi uummata Tigray kana wajjin strategic alliance itumne at least nuun tokko kan nu godhu that self determination. Miti isaanis ofii isaaniif independence barbaadu nuunis independence yoo barbaanne true alliance actually. I feel like true alliance ol barbaanna kan uummati keenya achiin ga'a abdiin qaba garuu I wish they were there faster. Faster, like I wish like let's say like a strategic alliance. Garu, I understand Rako Gargidami Torba. We have never get a chance to address it. Kanafi penny good of Kesakabna because lack of justice. Justice is an more nur kafu diojete. It's itself abihimatasati. Baka isa ne ashagrachualo jede. Ummata akka justicing narganne kan godhe Abiy mataasaati. Okay. Gaarii mee amammoo akkamitti ummati keenya gara fuulduraatti deemuu danda'a akkuma kanas immoo Oromoon diaspora keessa jiru as keessatti
roolii maalii taphachuutu irra jira amma I don't know biyyattiin waan qaratti deemtu hin beekamu. Warri diaspora keessa jirus haa ta'u Oromoon akkamitti gara fuulduraatti deemuu danda'a jettee yaadda gaaga'umsa kana keessa. Okay, amma xinnoo ishee sila tuqeen ture an akka yaada kootti akkuma nama tokkotti jechuudha possible outcome isaa yaada galalistu amma lolli kuni lola waan lama ta'uu danda'a miti tokko PP2 mo'a PP fi Isaayyaastu mo'a tokko that's one option inni tokko immoo warra Tigraaytu mo'a that's another option na outcome kana keessa yoo warri Tigraay mo'anii akka isaan jedhanitti independency Kenya like you know they go to processes and godhanii by the way Tigray Media House irratti akka isaan gaaffii independence isaanii United Nations UNA keessatti akka isaan gashammataa isaanii dubbatataniiru you know they are ahead of the game san diplomacy kanas baay'ee hojjetaniiru so even namooti warri adii activistoota journalistoota manaamin jiru isaan mataan isaanii they accept kana booddee warri Tigray Ethiopia wajjin infufu jenneen yaannu jedhanii isaan mataan isaanii haasa'aniiru. So yoo isaan mo'anii then what for Oromos? You know? Kan maal akkamtiin qophaa'aa jira isa jedhu of gaafachuun nurra jira. Yoo Isaayyaasiif immoo Abiyyi mo'anii mo'an garuu mo'uu jechuun maal isa jedhu definition bisa nabra geessu ga'uu nurra jira garuu isaan mataan isaanii dubbatataniiru miti TPLF ni abadu malee ሌላው ገብስ ነው ሲንጀራን በቃ ሌላውን ያጠፉታል amma mataasaa humna keenya baay'ee fixaniiru እና yoo Isaayyaasiif Abiyyi mo'anii dukkana cimaatu Oromoo irratti ga'a jedheen yaada jechuun Oromoon hillolaa garuu gati guddaa nu baasisa jedheen yaada I'm not political scientist or anything garuu akka yaada kootiitti jechuudha outcome lamaan kana yeroon ilaalu jechuudha garuu mee amma gaaffii asirratti jettee warri Tigraay already United Nations keessatti himataniiru independence isaanii gaafachuutii fi amma gaafaan taa'ee yaadu gaani isaaniin sabii dhaga'u jira jechuudha sabii akkamitti Oromoo waggaa amma kan lolee freedom isaatii fi biyya lafaa irratti spacefatee Oromoof gaaffiin deebi'uu didee isaaniif gaaffiin gaafa akkas deebi'uu rakkinni Oromoo dura maaltu jira jettee yaadda isaanii diplomaasiitiin waan hundumaatiin sokkaniiru jette warri Oromoo immoo eessa jiru gaafa kun isaan akkas godhanii Oromoon immoo kana maaliif gochuu dadhabettee yaaddatti? Egaa isaanii neetworkii qabu miti waggaa akka amma namooti anaafati biyya kana keessa fakkeenyaa fi gurraachaaf adiin jira. Sistamiin sun kan inni baay'ee deeggaru warra adiidhaaf, right? Warra adiidhaaf deeggaraa connection isaanis already established godhaniiru gurraacha achi bira ga'uudhaa fi I mean hassle gochuutu irra jira. It's not easy. It's not easy sistamiin sana cabsee achi ga'uudhaaf. Oromoonis baay'ee lolee amma garuu haqqisaa ba'aafii jira by the way haqqisaa rakkoon biyya sanaa eenyu akka ta'e dur akka Oromootti ilaalama ture Oromooni rakkoo biyya sanaa akka ta'e even biyya kanatti akka OLFin akka terroristiitti manaamin jedhamee yeroo rakkaamee jira amma garuu yeroon sun darbeera yeroon sun darbee haqa Oromoo ba'aafii jira part of it is warri tagaarwaan isaan hojjetanii diplomaasii isaan hojjetanii fi Oromoonis baay'ee hojjete actually as ga'uudhaa fi foundationii baay'ee kan hojjete Oromoodha isaan hojii baay'ee hojjetameera warra karaa diaspora Oromoodhaaf garuu neetworkii baay'ee qabu fakkeenyaaf WHO Tedros isa jedhamu sana kan isaanii inni kalee something
Vice President Kamala Harris I mean, he public health irratti I'm sure. Garu, he's one of the top TPLF leader. Still he is. So yero New Year yero maglacha kennu why sati why by COVID chala anan kanna dhukube Tigray lola keessa jirti obboleessa koo wajjin haasa'uu hin danda'u jedhee press conference itti dubbate. So isaan already network isaanii establish godhaniiru. Yeroo lolicha mataa isaa ilaaltu koo kan isaan amma nama Somali, Eritrea, Sudanis kan gaafatanii because massaariyaa baay'ee qabu achi kaawwatanii turan. Like, you know, they did waggaa 27 keessatti they have done isaan namoota iddootti kakkaawwataniiru bargata establish godhaniiru. Hojii dippiloomaasiis baay'ee hojjetaniiru. Amma Siyyuu Masfiniin sun yeroo ajjeesame footoo sana yeroo gadhiisanii adda isaa irratti kan gadhiisame rukutame Horn of Africa expert namichi tokko waa isaa barreesse. So it's all over the internet. So kanaaf malee I think it's not about Oromo. It's like I think anaafi gurraachi tokko akkamittiin warra adii biran geenye biyya kana yoo jette they have to look at the whole thing. Miti isaanis isaan koo xinnoo ishee gara warra Amaaraatti ni haatu. Amaara controls most of the economy biyya keenya. Media yoo tilaalte waan adda addaa yoo tilaalte isaan controlii garu akkuma biyya kana warra adii. Kanaaf jedhee namanaan more. And kanaafisi that's why I believe strategic alliance is important. Oromoodhaa fi warra Tigray strategic alliance is important. Because gaaffiin keenya somehow if it's about self-determination. Dhumarratti Oromoon self-determination hin barbaada. Gaaffiin Oromoo it does karaa Itoophiyaa isa jedhamu kontekstii sana keessatti hin deebi'u yoo jedhe amma warra Tigraayoon I believe independence yoo isaan barbaadan. If they say that yoo isaan gaaffii isaanii gaaffii independence yoo isaan dhiyeessanii we should be like saying tagging with them saying okay Oromoonis gaaffiin isaa gaaffii independence dha. So it makes Kozi Sani, it makes it a strong. Kozi Kenyas, it makes it a strong. But worry Hayun Kenya, I hope Hawinko Sani Ujin Akasan Hujjetani fi diplomacy canas Berget Hojjechajur Hojjechanger and the committee Karu more Wanakasi to Ojinojene Gari Rajarenaman. Okay. Gaaffiin keessa lammataa waa'ee diasporaadhaan natti fakkaata. Gaaffii lama na gaafatte. Diasporaan egaa gahee guddaa qaba. Oromoo diasporaan gahee guddaa qaba waan biyya keessatti ta'u, especially amma. Yeroo waan baay'ee interneetiinis yeroo hin turre information nun isaan caalaa argan. So akka nun sagalee taanuu fi akka isaan barbaadanii naa galan anaafi kanaafi like yaada keenya walitti qabnee maal barbaanna isa jedhu Oromoon asa waan maal barbaanna yoo jenne isa jedhu yoo deebifannee diasporaan more karaa lola sa amma jiru yoo ta'e karaa akkamittiin kun lola Oromoo miti jennee uummata keenya barsiifachuu nurra jira jedheen amananaan akka kootti. Lolli Oromoo lola kan biraadha. Lolli Oromoo is the most important thing is Abiyyi achirraa kaasuudha. Amma yoo tilaalte har'a Matakkal keessa
ደመቀ መኮንን deemee ture እና ወርሞ አቺቲ ተፈናቀለን ከና ወልት ቀበኒ meeshaa waraanaa kennaafii jiru in a government level kan isaan akkas gochaa jiru maaliif you have to self defend yourself jedhaniit kan isaan akkas amanan so naftanyaan nu raftu achiiti yoo fixee nutti deebiti so ummati keenya kana keessatti kun lola keemiti garuu lafa isaan jiranitti immoo akka isaan of eeganii barsiisuun nurra jira jedhanii aman. Okay. Yeah, I hope it's baay'ee ulfaataadha. Generationii kanarraa I don't know waan baratu hin beeku. Ani kan yaadee ture isa walajjeessan kana maaloon kuni hidarbeetu generationii haaraa dhufee fakkeenya ta'a jedheen abdadhee ture. Garuu it's history repeat itself jedhama irra deddeebi'amee humility wal gochuu walajjeesuu akkeestiin adoonuu ammannitti fufuu hin beeku isa dhugaa baay'ee waan nama gaddisiisudha waan biyyaa keenya keessa ta'utti jiru. Fakkeenya illee jennee ijoollee keenyatti waan natti hin fakkaatu garuu waaqayyo nu gargaaruun jedha. Gaaffii koo kan qabu akkanumaa asirratti waan haasa'uu barbaadde yookiin ergaa dabarfachuu barbaadde yoo jiraate Safri yeroo xinnoo sii kennaa ergaa yoo dabarfattu yoo qabaatte. Baay'ee galatoomii sirriidha akka jettee abdii nama kutachiisa waan nuun dhageenyu biyyaati. Hirribas nu dhawwaa gaaf tokko tokko baay'ee nu dhiphisa. Garuu kana keessatti ani abdii guddaan qaba. This is the last one. Oromoon kana booddee kan inni itti gabrummaa itti baattatu danda'us bakka baatee dadhabeera yookiin nu kuffisa yookiin nutu kuffisa. Kanaaf inni yeroon warra amma lola kana keessatti mataasaa warra Tigray ta'ee yeroo Oromoo ilaalu abdii kanan keessatti argadhu when they say this is Tigray is going to be a country, Oromia is going to be a country. Bakka taasisa. Anaaf deebisatu naa kenna. Itoophiyaan empire taatee waggaa amma kana turtee garuu bakka 2021 kana booddee waan dabartu natti hin fakkaatu. That's a good news for me. Namootni sodaatu ta'a garuu that's the only way the killings, the raping achitti ta'aa ture anni amma isaan akka silanaan jette warri Tigray akkamittiin kan isaanii ummati dhagaa biyyi lafaa ikonomistii mataan isaa saafeera. Waa'ee kana starvation waan baay'ee ta'aa jira. Wallaggaa keessatti Gujii keessatti waan ta'eera kun. You know, it's not new, nurratu wanted. The only way this can stop is when like everything dismantled. Kal dafarasa ait aram jiru. It's costing us a lot of. It's a huge price. Kan ummati keenya waggaa sadii kana keessatti kan inni aarsaa baase dhugaa dubbachuudhaaf. Ammas aarsaa baasaa jiru. Na garuu dhumaatiin biyya sanaa it's I see hope in a way. Kanaaf garuu Oromoon qophaa'utu irra jira, you know. Biyya keenya akkamittiin akka nurratti hin kufne qophiin keenya diasporaan qophiin keenya maali? Enough waan hafu miti tasa hin hafu kun. This is not gonna tanii miti. Amsi koo inni dhumaa akkuma sila dubbachaa turre ummati waan ta'aa jiru kana akka ummata Tigray bira dhaabbatudha. Especially warra Minnesota jirtanii amma warri Tigray dhufanii hiriira nagaa ba'uuf gaafa 28tti natti fakkaata.
akkasumas immoo ama guyyaa 80 jedhan ergi lolli kun jalqabe guyyaa gaafa 100 days that the war starts jedhani hiriira nagaasiin ba'u akka hawwii kooti tu Oromoo achirratti argee baay'een gammada. Na Oromon lead, like, you know, our question is about justice, and this is not justice, and that empire needs to be dismantled. Nama empire in suni bakka ciccitumar rajirti Oromon mo nama hillina qabu. We're not like naftenyas, you know, nun mataan keenya oppressed taane nama kan biraafis sagalee ta'uu akka dandeenyu agarsiisu ummata biyyaa jiraniinis fakkeenya ta'uufii nurra jira. Kanaaf dhaamsi koonadhuma warra yeroo isaan dhufanii warra Tagaaroo Minnesota keessatti yeroo isaan dhufanii hiriira ba'anii I think it's going to be January 28th. Yoo danda'e ummati ba'ee Oromo akan bonsu hawwii kooti. I'm just one person, but hawwii kooti nun asiti DC isaanii wajjin dhaabbanne gaaffii Oromos ummatatti dabarsuudhaaf qophaa'aa jira. Okay, galatoomii Taliilee gaaffii hundumaa na deebisteetta yeroo kee fudhattee ofirratti argamtee ammas sin galateeffadha. Ulfaadhi sin jedha. Egaa daawwattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurraa sagantaa biraatiin amma walitti arginutti nagaan isin haa ta'u. Oromos